Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Saayinsii YouTube chaanaalii barnoota keenya paartii 43ffaa itoo isiniin gadhiisiin xiqqoo turuu keenyaaf nuuf galchaa isiniin jecha paartii 43ffaa kunoo guyyaa har'aa qabadee dhufee jira. Paartii 43ffaa kana keessatti kan nuti ilaallu toora senteesisiidha. Toora senteesisii indikeeshinii isaa, kontraindikeeshinii isaa, pre-operative nursing intervention, post-operative dabalatee isaan kana waliin ilaalla. Dabalatammoo qormaata dhimma toora senteesisii wajjin wal qabatus kan waliin ilaallu ta'a. Egaan kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Like share gochuudhaanis ijoollee afaan keenya dhaga'an biraan akka nu geessan abdii guddaa qabna. Yaada qabdan, gaaffii qabdan immoo koomentii jalatti nu barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Egaan barattoota keenya kanneen barbaaddanis argama keenya magaalaa Naqqamtee gamoo Osaarratti kan argamnu. Onlaayinis barachuudhaaf barattoonni keessumaatti ji'a 5ffaa akka ministeerri barnootaa jedhetti ji'a 5ffaa gaafa 11 qormaata bahiinsaa qoramuuf jettan akkasumas immoo kanneen laayishinshii egzaamii qoramuuf jettan kanneen onlaayinii barachuuf fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 91069 duwwaa 594 nu qunnamaatii barattoota onlaayinii barachaa jiranitti makamaatii nu faana turaa isiniin jedha. Egaan ji'a kana keessa barnoota ji'a 2 keessatti kennamu kan kanaan dura torbeetti sa'a 6 kennamu amma torbee kana eegalee torbeetti sa'a 12 barsiisu eegallee jirra. Ji'a keessatti kan kanaan dura sa'a 24 baratan amma sa'a 48 gochuudhaan barnoota ji'a 2 keessatti kennamu ji'a tokko keessatti xumuruudhaaf dachaasnee barattoota hedduu qabannee barnoota karaa onlaayiniitti fufnee jirra. Kanneen fedhii barachuu qabdan nu qunnamaan isiniin jedha. Ammaaf gara barnoota keenyaatti haa ceenu. Yaada keessan nu qicuu hin irraanfatina. Turtii gaarii na faana tura. Amma gaa toora senteesis toora chastii keessa senteesis waraabuu akkas jechuudha gaa. Sana jechuuni toora senteesis is surgical puncture of chest wall. Chest wall gaafa jedhamu laphee dhukkubsataa keessa waraanuu otoo hin taane ispeesiitu jira. Ispeesiin suni pleural space jedhamti akkuma isin ilaalaa jirtanii. Karaa alaarraan kan argamu parietal jedhama. Karaa keessaarraan kan argamu visceral jedhama. Ispeesii isheen gidduutti argamtu kun immoo pleural space jedhamti. Bishaan achi keessatti walitti qabamu immoo maybe sababa transudative ta'uu danda'a, sababa exudative ta'uu danda'a, bishaan qofa iyyuu otoo hin taane lymphatic fluid ta'uu danda'a yookaan immoo bleed ta'uu danda'a or air yookaan pneumothorax isa jennu jechuudha. Kanaaf as keessatti kan walitti qabamu waan baay'eetu jira jechuudha. Garuu wanti tokko dhangalaasa ta'u dhangala'aan suni lymphi fluid haa ta'u, bleed haa ta'u, sababuma oncotic pressure gadi bu'eefis haa ta'u or sababa heart failure haa ta'u dhangala'aan dhufee ispeesii kana keessatti walitti qabameera taanaan dhangala'aa sana waraabuuf proosijeriin taasifamu maalidha jechuudha. Toora senteesis jedhama. Kanaaf egaa toora senteesisiin chastiima keessaatti fluidii waraabuu otoo hin taane pleural space keessaatti fluidii waraabuu jechuudha. Pleural space pleural spacein kun immoo space amma isiniif ibse kanadha jechuudha. So maal jira pleural effusion is abnormal accumulation of fluid in pleural space. Inni kun immoo sababa lamatu jira. Transudative jedhama video isin hojjedheen ture yookaan exudative jedhama. Exudative'n sababa infectionii dhangala'aan pleural space keessatti walitti qabamuu danda'a. Transudative jechuun immoo sababa dhibeetiruu sababa prootiiniin maqaansaa albuumiin jedhamu fincaaniin karaa alaatti ba'aa jiruuf yookaan sababa oomishni albuuminii inni liivarii biratti raawwatu oomishni isaa sababa gadi bu'eef oncotic pressure inni jedhamu Pressuriin dhangala'aan hidda dhiigaa gadhiisee interstitial space'itti akka inni hin baane ittisu albuuminiin kun qaama keessaa yoo gadi bu'e fluidiin kun shift godhee kan uumamu yoo ta'e maqaasaa transudative pleural effusion jenna. Sababa kana dhangala'aan achi keessatti walitti qabameera taanaan dhangala'aa kana waraabuuf proosijerii taasifamu jechuudha. Waa lamaaf taasifama toora senteesisiin waa lamaaf tokko teeraapiyuutikii ta'uu danda'a. Tokko immoo diagnostikii ta'uu danda'a. Diagnostik jechuun
analysiisiif jedhamee investigationiif jedhamee procedure wayiif yookaan immoo maaltu achi keessaati dhangala'aan achi keessa jiru maal qaba baakteeriyaan jiraa vaayirasii fangasii maaltu jira achi keessa jiranii ilaaluudhaaf kan taasifamu tooraasenteesisii diagnostic tooraasenteesis jedhama. Yeroo tokko immoo maaltu uumama fluidiin kuni as keessatti walitti qabamuurraan kan ka'e fluidiin iddoo kana keessatti gaafa walitti qabamu dhaqee maal godha jechuudha pireesharii laangii keenya irratti alveolaa irratti dhaqee dhiibbaa taasisa. Laangiin akka garaasaa expand ta'ee oksijiinii fudhachuu hin danda'u. Kun immoo maal godha jechuudha dhangala'aan oksijiinii barbaachisaa ta'ee hangi barbaadamu qaama keessa kan hin seenne wanta taasisuu fi dafamee fluidiin achi keessa waraabamuu qaba jechuudha. Kanaaf tooraasenteesisiin hatattamaan hojjetamuu qaba yoo baay'eedha ta'e jechuudha. Kanaaf tooraasenteesisii maal isaa tokko sababa pleural effusionii diagnostikiinis ta'uu danda'a, teraapiyutikiinis ta'uu danda'a jechuudha. Neemotooraaks yookaan immoo pleural space keessatti qilleensi walitti neemo jechuun qilleensa jechuudha. Air jechuudha. Pleural space keessatti yoo walitti qabame sana waraabuuf jedhamee proceduriin kun taasifamuu danda'a. Sadaffaa to obtain sample of pleural fluid or for diagnostic tooraasenteesis jedhamu jechuudha kun immoo. To relieve pain or pressure caused by pleural effusion or pneumothorax. Hemothoraxiin yoo jiraate ta'uu danda'a jechuudha. Contraindication tooraasenteesis eenyuuf hin hojjetamu? Contraindication orkaadha. Eenyu irratti dhukkubsata uncooperative patient ta'e jechuun dhukkubsata waraca'u jechuudha. Dhukkubsata waraca'u jechuun dhukkubsata wixxifatu ispeesii sana ilaalanii waraabuudhaaf limmoon seenuudhaaf baay'ee waan rakkisuu fi namni kun tasgabbaa'ee nama ta'uu qaba jechuudha malee kan wixxifatu yoo ta'e rakkoo qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo uncorrected bleeding diathesis. Bleeding diathesis jechuun yeroo tokko hangi pilaatileetii qaama keessa jiru gadi bu'aadha ta'e jennaan yeroo procedure tooraasenteesisii kana hojjetanii limmoon urtee seentii qaama nama kanaa gadi ta'eef namni kun pilaatileetiin isaa gadi bu'aadha ta'e jennaan bakka pleural space keessaa nuti fluidii waraabne sun dhiigaan dhaqee bakka bu'uu danda'a jechuudha. Keessatti dhiiguu danda'a namni kun gadi ta'eef bleeding diathesis yoo qabaate isa dafiiti correct. Yoo akka tasaa namni kun pilaatileetiin isaa gadi bu'aa ta'e ati procedure kana hojjette yookaan dooktoriin procedure kana hojjete hin dhiigee jennaan immoo pleural space keessatti dhaqee walitti qabama. Pleural space keessatti yoo dhiigni qabame immoo maal jennee waamna? Hemothorax gati jennuuf sodaan keenya kanadha jechuudha. Achi keessa dhiigni kuufamuu danda'a. Sababa kanaaf pilaatileetii dura sirreessi. Sadaffaa chest wall cellulitis at the site of puncture bakka limmoo waraantu kana dhukkubsatan cellulitis yoo qabaate limmoon gaafa seenuuf jettu alarra kan jiru skin infectioniin namni sun kan fidde staphylococcusini limmoo kee duukaa gara keessaa seenee pleural space keessaa dhaqee as keessatti dhaqee infectionii biraa fiduu danda'a. Duukaa seenee jechuudha microorganismiin kun duukaa seenee as keessatti dhaqee infectionii kan biraa fiduu danda'a. Yookaan immoo ati diagnostikiif jettee procedure kan hojjechaa jirta taanaan limmoon asirraan gaafa seenu gaafa fluidii kana fudhatee laaboraatooriitti erguuf jedhu alarraas microorganismii kana fuudhee gara keessaa gati seeneef isa keessa jiru kana fuudhee gaafa laaboraatooriitti ergu isa alarraan inni fuudhee keessa seene sana akka waan inni keessatti argametti nu ibsuu danda'a gati ta'ee fi kana ilaaluu qabna jechuudha. Anna afuraffaan immoo maalidha? Severely decreased lung function. Kuni actually lungiin nama sanaa miidhamaadha ta'e jenna procedure kana eeggachuu gaafata. Or single lung patient unable to tolerate possible complication. Complicationin kana dudduuba dhufu hemothoraxii fi pneumothoraxii. Hemo jechuun dhiigni achi keessa kuufamuu danda'a pleural space keessa. Pneumothorax gaafa jennu airiin pleural space keessa walitti qabamuu danda'a. Sababa kanaan namni tokko somba tokkittiidhaan jiraachaa jira yoo ta'e complicationii kana hin danda'u yoo ta'e proceduriin kun of eeggannoo guddaa gaafata jechuudha. Complicationin dudduubaan jiru tokko actually safeidha jedhama garuu maaltu jiraachuu danda'a? Probability infection proceduriin sun sterile yoo ta'eyyuu dooktoriin tokko yookaan ogeessi fayyaa tokko
hin eeggate yoo procedure kana hojjete infection itti fiduu danda'a yookaan immoo bleeding jiraachuu danda'a hemothoraxii. Sadaffaa damage to the lung limmoodhaan gaafa seenu dhukkubsataan sun uncooperative dha taanaan yooma tasa dhukkubsataan sun pain sana tolerate gochuu dadhabee tocho'ee akka tasaa limmoon sun nama sana waraanuu dandeessi gatii ta'eef somba isaa waraanuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan hemothoraxii dha. Inni kan biraan immoo vasovagal dha. Vasovagal jechuun suddenly akka tasaa blood pressure dhukkubsataa gadi bu'a, akka tasaa pulse dhukkubsataa maal ta'a jechuudha gadi bu'a. Vasovagal jechuun proceduriin sun gaafa hojjetamu dhukkubsataan sun siluma sodaatee ta'e jennaan limmoodhaan gaafa seentu painfully dha taanaan proceduriin kee dhukkubsataan sun tasa of wallaaluu danda'a, syncope keessa galuu danda'a. Kun immoo mallattoon isaa maalidha? BPtu baay'ee gadi bu'a, pulse rating gadi bu'a. Kanaaf Trendelenburg position ibsiteeni fluid irra kaa'uun dirqamadha dhukkubsataa akkasii jechuudha. Inni dhumaa hepatic fi splenic maal gochuu danda'a? Tasa waraanuu danda'a proceduriin kun gaafa hojjetamu. Preoperative irratti dhukkubsataan kun kutaa ORs haa ta'u yookaan proceduriin kun gaafa hojjetamuuf ka'u dirqamni keenya maalidha? Maalidha kan nuti gochuu fi qabnu jalqabatu proceduriin kun hin hojjetaminiif inni jedhu jalqaba maal gochuu qabna? Inform the patient about the procedure. Dhukkubsataa keetti himii waan hojjechuuf jettu. Sana booda dhukkubsataa yoo tole jedhee informed consent irraa fudhattaa naa mallatteessi jettaani. Sana booda prepare the patient for the procedure sanaaf naannoo sana rifeensa yoo qabaate rifeensa sana haaduudha. Antiseptikii dhukkubsataan kun ittiin qulqullaa'u qopheessuudha. Sterile drape yookaan immoo footaa sterile ta'e dhukkubsataa kanaaf qopheessuudha. Post operative immoo erga procedure kan hojjetamee booda immoo maalidha kan nuti gochuu qabnu? Dirqamni keenya maalidha? Maaltu immoo eegama? Monitor patient vital sign isaa ilaali keessumaa respiratory irratti ilaaluun dirqamadha. Sombiin miidhame jechuun ultimately heartiin miidhamte jechuudha. Jarri lamaan wal gargaaranii hojii keetti hojjetaniif sombi miidhame onneen nagaan taatu, onneen miidhamte sombi nagaan ta'u yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf wal cina gatii jiranii vital sign dhukkubsataa keessa sirriitti hordofi. Observe the puncture site for bleeding or infection. Yoo proceduriin kun gaafa hojjetamee ba'u yeroo sanatti hatattamaan bleedingiin jiraachuu cheekii godhi. Infection immoo turtii booda yoo itti dhufee ilaali eeriyaa sana yookaan dhukkubsataan sun waardii keessa tura ta'e jennaan proceduriin sun erga hojjetamee booda deddeebiitii ilaali. Or ensure the patient is comfortable. Dhukkubsataatti miirri gaariitti dhaga'amu ilaali. Tell the patient about procedure and what to expect. Instruct the patient on how to care for puncture site. Iddoo limmoon kun seente dhangala'aan ba'uu achirraan ni ta'uu malaa naqachuu wantoonni akka kanaa yoo jiraatan hatattamaan akka inni mana yaalaa dhufuu qabu yoo gara manaatti geggeessinaan ta'e jechuudha. Kuni maal agarsiisa gatii iddoo sana infekshiiniin jiraachuu agarsiisa gatii isa kana dhukkubsataa keenyatti himuu qabnaa jechuudha. Thoracentesis immoo positioning baay'ee filatamaa ta'e isa akkamidha? Maal jedha? The normal position for thoracentesis procedure is typically what? Sitting upright. Dhukkubsataan kun taa'ee yookaan slightly leaning forward gara fuula duraatti jedhee sababii isaa maaliif gaafa inni gara fuula duraatti jiru intercostal spacing salphaamatti argama gatii ta'eef ogeessi salphumatti riibsii sana lakkaa'ee procedure kan hojjechuu danda'a jechuudha. This position helps to expand. Kun gaafa akkas godhu intercostal spacing ilaaluudhaaf baay'ee gaariidha. Inni kan biraan site for performing thoracentesis eessarradha kan waraabamu. The most common site for performing thoracentesis is posterior. Elashii kan dagatina please. Posterior lateral aspect of chest, typically in mid axillary line. Akkuma isin ilaalaa jirtan jechuudha. Mid axillary line. There is area chosen because you usually provide most accessible and the safest entry point to access pleural space without injuring jechuun qaama tokkotu miidhin sombatu miidhin salphaamatti seenuudhaaf. Okay. Tole barattoota keenya gaaffiidhaan immoo kun walitti dhufnee jirra. Gaaffiin tokkoffaa kun akkas jedha. A 68-year-old male present to emergency department with increasing dyspnea jechuun namni umurii waggaa 68 ta'e kutaa dhibee hatattamaa itti yaalan dhufee inni hafuura nakuta jedhee chest discomfort qaba and recent history of lung cancer qaba jechuun kaansarii sombaa qaba namni kun seenaa akka kanaa qaba. Physical examination gaafa ilaalamu reveals decreased breath sound on the left side and the mild dullness to percussion jechuun dullness sagaleen badaa dhaga'amu jiru gaafati taapii gootu jechuudha gaafa percussion sagaleen baay'een dhaga'amu jiru
silaatii normaaliin resonance ta'uu qaba sombarratti jechuudha. Inni asitti garuu maalidha kan argaa jiranii dalnasiidha. Dalnas jechuun immoo yeroo baay'ee gaafa liivarii irra taap gootan parkees gaafa gootan sagalee namatti dhaga'amu jechuudha. Chest X-ray imaging studyidhaan gaafa ilaalamu large left pleural effusion qaba. Large left pleural effusion qaba. Namni kuni pleural space bakka jedhamutti bakka fluidiin kitaabatti garaagarummaa qabaatu iyyuu malee 5 hanga 15 kan jedhu jira, 10 hanga 20 kan jedhu jira. Pleural space keessa fluidiin jiraachuu qabu jechuudha. Fluidiin kun isaa olidha ta'e jennaani dhiibbaa wal sombarratti taasisee keetiteef sombii akka garaasaa expand ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf pleural space keessa fluidiin garmalee excess ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf egaa amma kan inni agarsiisaa jiru maalidha? Fluidiin achi keessatti argameera jedhaa jira X-rayidhaan ilaalame. What is the most appropriate next step in the management of this patient jechuun kanatti aanee egaa gargaarsi dhukkubsataa kanaaf taasifamuu qabu maalidha? Kanatti aanee initiate antibiotics and monitor his symptom jedha. Antibiotics amma namni kun egaa seenaa kaansarii qabaachuu qaba, dabalata dalnasii jira, pleural effusionitu jira. Amma egaa kan dursu dhukkubsataa kana antibiotics jalqabsiisu otoo hin taane kan dursu maalidha? Fluidiin sun sombarratti gadi dhiibbaa taasisuu fi fluidii sana jalaa waraabuun dirqama ta'a jechuudha. Kanadha kan ta'uu qabu jechuudha. Steppiin jalqaba. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u antibiotics dursuu hin qabu jechuudha. Sababiin isaa appropriate kan ta'e next step priority ma jechuudha. Bakka jechuun dursi kan inni hojjetamuuf ta'e rakkoo qaba jechuudha. Namni kun rakkoo irra ga'uu danda'a. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u. Biin immoo maal jedhaa? Schedule CT scan of the chest to further evaluate the effusion. Ammas deebitee X-ray erga ilaalsistee booda deebitee ammas CT scanidhaaf imaging study dhukkubsataa kee ergi. Pleural effusioniin argameera garuu detail information wanta sana argachuudhaaf CT scanii deebitee dhukkubsataa kee further evaluate gochuudhaaf erguu jechuudha. Beellamuu jechuudha kileentii. Lakkii akkas gochuun qabdu amma gaa namni kun shortness of breathing qaba gateteef daftee sombi akka garaasaa expand akka ta'uu fi fluidiin sun jalaatii waraabamuu qaba jechuudha. Siin immoo maal jedhaa? Perform thoracentesis. Pleural effusion sana pleural space keessaa visceral fi parietal gidduutti kan argamtu space sana keessaati fluidii sana waraabu. Kanaafuu deebiin isaa kanadha jechuudha. Diin immoo maal jedhaa? Start corticosteroid. Corticosteroid jalqabsiisi. Keessiin dhukkubsataa kana autoimmune moo sababa inflammation itti dhufe waan ibsu tokko iyyuu hin qabu. Corticosteroid jalqabsiisi inflammation akka hin jiraanne godhi jedha. Garuu seenaa dhukkubsataa kanaa keessaati inflammation qaba. Autoimmune akkasii jira kan jedhu seenaa kanarratti keesseenaariyoon kileentii kana wanta haasa'u tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha? Inni kuni siidha jechuudha. Gaaffii lammaffaatti haceenu nafaana turamas. Ilaa akkas jedhaga dura duuba gaaffii sadeeffaa yoo jedha ta'eyyuu gaaffii lammaffaan inni kuni ilaa akkas jedha. Gaaffii sadaffaa gaaffii lammaffaa baay'ee salphaa wanta ta'ee fi kuiziin sin qora gara dhumaarratti ilaaltanii deebii sanaa barreessitu. Amma garuu gaaffii sadaffaatti hin ce'a. A 15-year-old immigrant present with cough, night sweats and significant fatigue. Namni kun egaa nama umurii waggaa 50dha. Halkaniin dafqisiisaa, qufaasiisaa, amala dhabsiisuus qaba jedha. Upon examination, decreased breath sounds and dullness on percussion are noted. Namni kun egaa dullness sound akkuma gaaffii tokko farratti isiniif kaas dullness sound kan nuti jennu gaafa liivarii irra dhannee harka keenya parkees goonu soundii dhageenyu soundii badaan dhagaamne sana jechuudha. Dullness sound kan nuti jennu. Kanatu dhaga'ame. CT scanidhaanis imagingii gaafa ilaalamu pleural space keessatti maaltu jira jedha? Fluidiitu jira. Pleural effusion qaba namni kuni. Amma gaa maalidha kan inni gaafachuu barbaade? What is the critical post procedure nursing intervention? Baay'ee critically kan ta'e erga proceduriin kun hojjetame booda critical kan ta'e isa kamidha? Allowing the patient to eat or drink freely akka garaasaa kan nyaatu kan dhugu gochuu. Baay'ee criticalidha kun maal wanta inni nyaatu gara sombaa deemamoo GIT dha kan inni deemu gatee wanta tokko wanta rakkina qabu tokko iyyuu hin qabu jechuudha kun
Proosiijeriin kun baay'ee proosiijerii dhukkubsataa kanaaf erga hojjetamee booda daqiiqaa 30 sa'aatii tokko booda hospitaalaatti dhukkubsataan kun bahee galuu danda'a jechuudha. Vaayital saayinii dhukkubsataa kanaa baay'ee nagaadha ta'e jennaan amma kanatti dhukkubsataa kana hospitaala kan ceebsu hin qabu hin jiraatu jechuudha. Keeziin kan biraan yoo dudduubaan jiraate garuu meebii ceebsuu danda'a malee proosiijerii kanaaf jedhee kileentiin yeroo dheeraa ciisu hin jiraatu hospitaala yoo dhattanii agartaniitu ta'e jechuudha. Kanaaf kun proosiijerii baay'ee salphaa ta'e daqiiqaa murtaa'e gidduutti dafeeru erga hojjetamee fi booda gara mana isaatti dhukkubsataan galuu danda'udha. Kanaaf yoo nyaate yoo dhuge homaa rakkina tokko hin qabu. Kana miti kriitikaalii kan ta'e jechuudha. Kanaafuu deebii ta'uu hin danda'u. Biin immoo maal jedha? Monitor for sign of pneumothorax baay'ee murteessitu. Pneumothorax gaafa qaama thoracenteesisiif jedhamee limmoon pleural space gaafa galuuf jettu yeroo kana qilleensi duukaa seenuu danda'a. Qilleensi seenuu danda'a gati ta'eef achi keessa qilleensi yoo seene maal jedhama? Pneumo jechuun qilleensa air jechuudha. Pneumothorax abnormal accumulation of air iddoo kam keessatti pleural space keessatti qilleensi walitti qabamu. And respiratory distress maaliif pneumothoraxiin jira ta'e jennaan sombachi ol dhiiba gati ta'ee fi respiratory distress keessa galuu danda'a gati ta'eef kliyentiin proosiijeriin kun erga hojjetamee fi booda baay'ee kriitikaalii kan ta'e pneumothorax, hemothorax warroota kana baay'ee eeggachuu qabna jechuudha. Jiraachuu danda'u garuu baay'ee reereedha. Proosiijeriin kun baay'ee seefiidha. Garuu dogoggora keessa fayyaadhaan immoo proosiijerii kana gaafa hojjetu of eeggannoodhaan hojjetu ta'e jennaan baay'ee of eeggannoodhaan hojjenneef taanaan probability complication dhufuu danda'a. Complication kun immoo thoracentesis pneumothoraxidha. Hemothoraxiinis jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu deebiin B ta'uu danda'a. Mee C immoo ilaallu. C maal jedha? Schedule the patient for outpatient follow up nama kana gaa hordoffiif jedhame beellamoonni kun hammam kriitikaalidha. Hamma kanatti kriitikaalii miti. Dhimma follow upiif dhufu iyyuu hin qabu namni kun jechuudha. Yoo keezii kan biraa pleural effusionii kana itti fide kan biraan keeziin kan biraa dudduubaan jiraate meebii dhufuu danda'a malee proosiijerii kanaaf jedhame guyyaa akka kanaa amma kottu siin ilaala jettee waan beellamtuuf hin qabdu jechuudha kliyentii kana. Kanaafuu siin deebii ta'uu hin danda'u. Diin immoo maal jedha? Document the procedure after discharge. Document gochuun kriitikaaliidhaan kun post proosiijerii kun baay'ee kriitikaalii miti jechuudha. Kriitikaalii miti document gochuun. Kanaafuu deebiinsaa maalidha jechuudha? Akkuma isin ilaaltanii deebiinsaa side effect complication isa kanadha jechuudha. Kan sirriitti nuti eeggachuu qabnu. Kanaafuu biidha jechuudha deebiinsaa. Gaaffii itti aanutti ceenu nu faana tura. Kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun hin dagatinaa. Viidiyoo nuti gadhiisnu gaafa yeroo gadhiisnutti notification akkasii dhufuuf subscribe yoo gootan baay'ee nutti tola. Nuunis sinis daftanii argattu jechuudha. Viidiyoo nuti gadhiisnu nu faana tura. Gaaffii itti aanutti ceenu. A 28-year-old male present to emergency department with chest pain, shortness of breath following motorcycle accident. Namni kun egaa balaa motorsaayikiliidhaan rakkootu irra ga'ee umuriin isaa waggaa 28dha. Kutaa dhibee hatattamaatti yaalan dhufe. Innis lapheena waraana jedha. Hafuura na kuta jedha. Namni kun immoo motorsaayikiliidhaan immoo balaan irra ga'ee jira. Physical examinationidhaan gaafa ilaalamu reveals crepitus over the left chest. Kan somba karaa bitaasaa crepitation'itu jira. Crepitationii gaafa jennu auscultation irratti kan nuti dhageenyu abnormalidha soundiin kuni. Inni kana jechuun maalidha? Crackling soundidha. Soundii abnormal ta'etu dhaga'amaa jira jechuudha. Kunis maal ta'uu danda'a jechuudha? Rails ta'uu danda'a. Rails yookaan immoo crackles isa jedhamu jechuudha. Rails yookaan immoo crackles jedhamee kan beekamu jechuudha. Sagaleen kun jiraachuu danda'a. Innis maalidha? High pitched gaafa inhalationii kan dhaga'amu jechuudha. Yookaan immoo maalis ta'uu danda'a jechuudha. Crepitation gaafa jennu ronkai ta'uu danda'a. Ronkai as buqqeessanii barreessuudhaaf. Ronkai ta'uu danda'a. Inni kun immoo maalidha? Low pitched sound ta'uu danda'a. Continuous sound kan ta'e kan akka gargling yookaan immoo snoring sound way jechuudha. Ronkai gaafa jennu kunis type crepitationidha jechuudha. Crepitation soundidhaan kan dhaga'amu jechuudha. Yookaan immoo pleural rap kan jedhamu warrigu kan jechuun granting sound gaafa namni sun breathing qabaatu jechuudha. Sagalee dhaga'amu jechuudha. Naannoo pleural space keessa rakkina qabaachuu kan agarsiisu jechuudha. Innis pleural rap isinii barreessuudhaaf pleural rap kana jechuudha. Kanaaf egaa namni kun sagalee kanadha kan inni qabu. Asumaan yaadannoo qabachaa deema. Sababiin isaa amma fakkeenyaaf crackle sound railsidha yoo ta'e
Rails yookaan immoo crackles inni jedhamu yeroo baay'ee high pitched soundiin kan hin dhaga'amu dhukkubsataan sun pneumonia dhukkubsata yoo ta'e heart failure dhukkubsata yoo ta'e pulmonary fibrosis yookaan fluidiin somba keessa yoo jiraate sagalee dhaga'amu jechuudha. Ronkaa inni jedhamu immoo low pitched kan jedhamu immoo akka gargling akka snoring soundii kan yoo dhageessu ta'e immoo inni immoo airway obstruction yoo jiraate dhangala'aan yoo jiraate jechuudha. Kan akka bronchitis ta'uu danda'a COPD fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Ronkaa inni jedhamu ronkaa kan jedhamu jechuudha. Inni kan biraan immoo pleural rab kan nuti jennu type crepitation keessa inni kun immoo inflammation pleural space hin jiraachuu pleuritis hin jiraachuu pleuritis kan jedhamu jira pleuris yookaan pleuritis kan jedhamu yoo inni jiraate sagalee dhaga'amu jechuudha. Amma clientiin kun motor cycle irraadha kan inni kufee yookaan balaa sanaanidha kan inni mudate crepitus over the left chest auscultation irratti kan dhaga'amu jechuudha. Decreased breath sound jira. What the cause of pleural effusion? Namni kun egaa pleural effusion qabaadha jechuudha. Pleural effusion nama kanatti kan fide maalidha? Pneumonia. Pneumoniaan amma ka'ee amma fida. Pneumoniaan amma ka'ee amma hin fidu. Yeroo fudhata jechuudha. Microorganismiin kun dhaqee seenee achi keessatti wal horee guyyaa murtaa'e booda kan dhufudha malee balaa motor saayikiliidhaan kan dhufu miti. Beekamaadha. Crepitation rails yookaan immoo crackles inni jedhamu crepitation soundiin sun jiraachuu pneumonia agarsiisa. Garuu nama kanatti maaltu jira jechuudha balaa motor saayikiliidhaan dhufee gatiteef pneumonia jennee filachuu hin qabnu jechuudha. Silaatii crepitation kan qabu eenyu ture silaatii pneumonia ture. Garuu motor saayikiliidhaan aksidentiin irra ga'eera gatiteef pneumonia ta'uu hin danda'u jechuudha. B hemothorax hemo jechuun dhiiga jechuudha. Dhiigni pleural space bukkeetti walitti qabamu naannoo pleural space pleural fluid kan jedhamu visceral fi parietal gidduutti kan argamtu space sana gidduutti fluidiin 5 hanga 15 kan jedhu jira 10 hanga 20 kan jedhu jira achi gidduutti yoo akka kana 10 hanga 20 or 15 hanga 15 gidduu normaaliin fluidiin achi gidduu yoo jiraate normaalidha. Sababni isaa visceralii fi parietaliin akka inni wal hirrigne akkasuma lamaan wal hirrigne sirni hargansuu bifa comfort ta'e namni qilleensa gashee akka inni baafatu kan taasisudha jechuudha. Maaliif friction hin jiraatu jechuudha. Parietal visceralii gidduu friction hin jiraatu kanaaf fluidiin kun kanadha kan inni fayyadu. Fluidiin kun hin jiru taanaan garuu wal riga taanaan immoo humna gaafata qilleensa gashee baasuudhaa fi dhukkubbii qabaata jechuudha. Pleuritic chest pain irratti arguu dandeenya jechuudha nama sana irratti yoo fluidiin kun gadi bu'e. Kanaafuu hemothorax jechuun immoo dhiigatu achi keessatti dhaqee walitti qabame jechuudha. Bishaan otoo hin taane dhiigatu sirriidha. Namni tokko sababa stabbing injury ta'uu danda'a, sababa car accident ta'uu danda'a, sababuma balaa tasaadhaanii pleural effusion itti dhufe taanaan pleural effusion sun kan inni itti dhufe hemothorax jenna malee pleural effusion jechuun dandeenyu jechuudha. Pleural effusion sababoota adda addaa dhufuu danda'a. Balaa konkolaataadhaan kan itti dhufu garuu eenyudha jechuudha. Akka seenaariyoo kanaatti hemothorax. Siin immoo maal jedha? Pulmonary embolism jedha. Pulmonary embolism jechuun dhukkubsataa deep vein thrombosis qabu irratti baay'ee koomanidha. Deep vein thrombosis jechuun veinii baay'eema deep naannoo hippii fi naannoo lower extremity argamu keessatti dhiigni kan taruurraan kan ka'e dhiigni kan tararraati cabdee kan baatu konkolaachaa dhaqxee right atreemirraan baatee somba keessatti dhaqxee cuqqaalamtee hafuu dhiiga kan tartee jechuudha. Pulmonary embolism jechuun achi keessatti dhaqxee kan tartii rakkoo hamaadhaaf nama saaxiluu dandeessi. Baay'ee lubbuuf kan sodaachisu rakkoo hamaadhaaf nama saaxiluu dandeessi jechuudha pulmonary embolismiin kun. Kanaaf inni kun deep vein thrombosis namoota qaban irratti baay'ee koomanidha. Kanaafuu kana haasa'amaa jiru immoo pleural effusion kana maaltutti fideedha gatiteef pulmonary embolismiin as keessatti deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Congested heart failure lakki congestive heart failure immoo kunis gradually kan dhufudha. Kanaafuu innis stage mataa isaa danda'e qaba, classii mataa isaa danda'e qaba. Akka New York classification isa jedhamuuni. Kanaaf kun deebiin ta'u jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha. Hemothorax isa jedhamu kanatu pleural effusion kan itti ammeessa itti fide jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa B ta'a jechuudha. Gara gaaffiitti nutti ceenu nafaana tura. Tole ammas walitti deebinee jira barattoota keenya nu faana jirtu jennee abdii guddaa qabna. Subscribe gochuun hin dagatamiin gara gaaffii keenyaatti ceenu. Akkas jedha. A 45-year-old male with lymphoma. Lymphoma jechuun is a type of cancer ta'ee sarara kan qabatu jechuudha. Lymphatic system kan qabatudha.
Limfoosaayitiidha kan more inni affect godhu jechuudha. Limfoomaa gaafa jennu kaansariidha. Kaansarii limfaatik siistamii jechuudha. Inni immoo garee lamatu jira yaadannoo qabadhaa. Innis Hodgkin limfoomaa fi non Hodgkin limfoomaa jedhamee garee lamatu jira. Isa jechuudha. Present with progressive dyspnea and the recent diagnosis of chylothorax. Namni kun egaa kaansarii limfoosaayitii qaba. Maalidha kan afura kutaanii nama kana? Maalimmoo arganiiru? Chylothorax immoo arganiiru. Imaging shows large pleural effusion. Imaging stage dhaan immoo gaafa ilaalamu namni kun imaging stage jechuun kan inni akka X-ray fa CT scan fa jechuudha. Gaafa akkasitti ilaalamu immoo maalidha kan isaan arganii? Large pleural effusion. Pleural effusion kun immoo maalidha? Chylothoraxidha. Chylo jechuun immoo maal jechuu akka ta'eef garuma filimnootti deemna gadi ta'eef waliin ilaala. What is the underlying cause of his pleural effusion? Underlying cause yookaan immoo rakkoon dudduubaan jiru dhukkubsataa kana pleural effusioniif saaxilee maalidha? Traumaa jedha. Traumaa dhukkubsataan kun seenaa traumaan qabu. Balaan irra ga'e tokko iyyuu hin jiru. Car accidentiin hin jiru. Stabbing injury hin jiru. Traumaan tokko iyyuu irra hin geenye garuu kaansarii qaba. Kaansariin sun immoo maalidha? Limfoomaadha. Limfoomaan immoo maalidha? Kaansarii limfoosaayitiidha. Limfoosaayit jechuun immoo garee white blood cell ta'ee waraana qaama keenyaa jechuudha. Kanaaf traumaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Biin immoo maal jedha? Heart failure. Dhukkubsataan kun heart failure rakkina hin qabu. Kaansarii bichaa qaba. Kaansariin sun immoo lymphatic system. Kanaafuu kunis deebii ta'uu hin danda'u. Siin immoo maal jedha? Infection jedha. Infekshinii miti kaansariidha. Namni kun kan inni qabatee jiru ammas. Infekshinii miti nama kanatti chylothorax yookaan immoo large pleural effusion kana kan itti fide infekshinii miti. Kaansarii kanadha. Kaansariin kun immoo maal dhaqee tole kanaaf infekshinii hin ta'u jechuudha deebiinsaa. Diin immoo maal jedha? Lymphatic obstruction. Sirriidha. Lymphatic kan obstruct godhee jiru maalidha jechuudha? Limfoomaa kanadha jechuudha. Limfoomaan immoo kaansarii limfoosaayitiidha gati ta'e limfii veezalii dhaqee block godheera jechuudha. Obstruct godheera jechuudha. Sababa kana pleural space keessatti kan walitti qabame limfiidha jechuudha. Limfiin sun immoo maal jedhamti? Chylo jedhamti. Chylothorax jechuun limfii kan fakkaatu fluidiin pleural space keessatti walitti qabame jiraachuu kan agarsiisu jechuudha. Chylothorax jechuun. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha? Diidha jechuudha. Nafaana turaa gaaffii itti aanutti ceenu. Tole barattoota keenya paartiin 43ffaan gaaffii 6ffaa kanaan kan golamnu ta'a. Gaaffii 6ffaa kanas waliin ilaallu. Akkas jedha. A 34-year-old female present with persistent cough. A 34-year-old female present with persistent cough, fever, left-sided pleuritic chest pain. Pleuritic chest pain jechuun namni suni gaafa xiffatu laphee waraanaan, gaafa qufa'u laphee waraanaan, gaafa hammoommatu laphee waraanaan haasa'uu hin danda'u jechuudha. Namni kun sa'aatii wanta streenii qabu wayi hojjetu yookaan haasa'u waraansa laphee qabaa jechuudha. Pleuritic chest pain jechuun akkasidha. Haasa'uu hin danda'u, namni qufa'uu hin danda'u, haxxiffachuu hin danda'u, hammoommachuu hin danda'u, waraansa laphee qaba jechuudha. Sana jechuun pleuritic chest pain jedha. Kun immoo rakkoon pleural space bira ta'uu kan agarsiisudha mallattoon kun jechuudha. Maal jedha dabalata? Chest X-ray reveals large left pleural effusion qaba. Large left pleural effusion somba karaa bitaarraati jechuudha. Pleural effusion qaba. What indicate the need for thoracentesis in this patient? Dhukkubsataa kanarratti thoracentesis akka hojjetamu kan taasisu maalidha? Persistent fever only. Fever qaba kan jedhu jiru. Dhukkubsataan kun normal physical examination finding lakki kanas miti. C. Manifestation of dyspnea from effusion. Deebiinsaa kana ta'a. D. Hemoglobin level jedha lakki hemoglobinii haasaa jiru sin qabu gadi ta'e deebiinsaa maal ta'a jechuudha. C dha jechuudha. Barattoota keenya gaaffii kuizii qabdu immoo amma. Tole barattoota keenya barnootni keenya paartiin 43ffaan kanan gammaatti daawwattan turtanii paartii 44ffaadhaan walitti deebinee dhufna. Egaan akkuma jalqabarra isiniif kaasne gaaffii tokko kuizii isiniif qabna jedhee akkuma isiniif kaasee ture. Gaaffii isheen kun immoo koomentii jalatti deebisaa nuu barreessitu. Gaaffiin lammaffaan kun kana ta'a jedhaati. Deebisaa si gadi nuu tarreessaa. Sababa isaa duukaa nuu barreessaan isiniin jedha. Paartii 44ffaadhaan deebinee wal agarra. Nagaan nuu tura. Egaan barnoota keenya karaa onlaayinii kanneen barachuuf fedhii qabdan keessumatti barattootni ji'a tokko booda qormaata bahiinsaa qoramuuf jettan
kottaa nutti makama. Barnoota qulqullina qabu qormaata bara 2012 kaasee hanga 2017 Juuniitti barattootni qoraman shaakalsiisuu irratti argamna. Barattoota biyya keessa bakka adda addaa ta'anii hordofan. Barnoonni keenya immoo kan inni kennamu galgala sa'a 2 hanga sa'aatii 5ttidha kan inni kennamu. Torbeetti yeroo 4 kan kanaan dura torbeetti 3 halkan tokkotti sa'aatii 2 ture. Halkan tokkotti sa'aatii 3 goonee torbeetti immoo sa'a 4 yeroo 4 sana jechuun sa'a 12 torbeetti torban lamatti barnoota ji'a tokkoo fixna. Torban lamatti ammas barnoota ji'a tokkoo fixna. Ji'a tokko keessatti barnoota ji'a 2 xumuruudhaaf karoorfannee barattootni gaaffii isaan nu gaafataniin hojiirra oolchuu irratti argamna. Torbee tokko xumurree jira kunoo. Torbeen lammaffaa ammas wiixata jalqaba gatii ta'ee fi kanneen ji'a tokko booda qormaata qoramuuf jettan yeroo keessanitti kottaa fayyadama. Akkaataatti qormaata hojjetan isin shaakalsiisna. Iccitii qormaataa akkamitti akka beekuu qabdan, qormaata akkamitti akka hojjechuu qabdan wantoota baay'ee isin leenjisnuu qabnaati. Kottaa garee keenyatti makamaa isiniin jedha. Nagaan nu tura. Barnoota keenya paartii 44 walitti deemnee dhufna. Nagaan nu tura.